Ejensiin galmeessa siivilii fi tajaajila jiraattotaa magaalaa Finfinnee taateewwan uumamaa fi hawaasummaa 5 dhaloota du'a gaa'ilaa hiikaa gaa'ilaa fi guddifachaa galmeessuun ragaalee jiraattota magaalattii kan kaa'udha. Dabalataa waraqaa eenyummaa jiraattotaa kennaa kan jiru yoo ta'u, dhiyeenya kana ammoo waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaatiifis ejensichi galmee gaggeessaa jira. Taateewwan kunneen yeroo itti galmaan irraa ka'uun bakka 3tti kan qoodaman yoo ta'u, tokkoffaan wayituma taateen muudateetti kan galmaa'u, lammaffaan taateen muudatee waggaa tokko keessatti kan galmaa'u fi sadaffaan taateewwan waggoota tokko dura muudatanii turan galmeessudha. Akkaatuma kanaan taateewwan 5 kana galmeessaa kan jiru ta'u, Daayirektarri olaanaan ejensii galmeessa siivilii fi tajaajila jiraattota magaalaa Finfinnee obbo Yoonaas Alamaayyoo ibsa miidiyaaleef kennaniin himaniiru. Baatii 6 keessatti waraqaa dhalootaa yeroo kaameef keessattii fi yeroon kan irra darbe waliigalaan 100 fi 95 kennamuu ibsan. Gaa'ila waqtuma sirni cidhaa raawwatutti galmeessuuf 7,710 karoorfachuun 4,935 raawwatamuu seeran. ጋብቻን በተመለከተ በወቅቱ ይመዘገባሉ ብለን ያልነው 7710 ነው። በ6 ወር ውስጥ መመዝገብ የቻልነው 4935 ነው። gaa'ila yeroo sirni gaggeeffamutti 7,710 gaggeessuuf karoorfannee 4,935 raawwanne. Waliigala garuu kan yeroon irra darbe waliin namoota 15,700 waraqaan gaa'ilaa kennameera. Raawwiin keenyas dhibbeentaa 64. Du'aan walqabatees yeruma sanaa fi kan ture dabalatee waliigalaan 10,000 ol galmeessineerra. Guddifachaa 97. Taateewwan 5 yeroodhuma taateen muudatutti ni galmeessina jennee kan karoorfanne 52,000 oli. Kan raawwanne garuu 49,700. Raawwiin keenyas dhibbeentaa 95. Jiraattota haaraa gara magaalaa Finfinnee dhufan 300 fi 39 keessummeessuuf karoorfame 300 fi 40 keessummeeffamuu obbo Yoonaas himaniiru. Baatii 6 darbanitti waraqaa eenyummaa jiraattotaa 200 fi 68 ol akka kenname seeran. 370,908 የነዋሪነት መታወቂያ አገልግሎት እንሰጣለን ብለን ነበር ያቀድነው። መፈጸም የቻልነው 268,470 ነው። Baatii 6 darbanitti waraqaa eenyummaa 300 fi 70,908 kennuuf karoorsinee raawwiin keenya 200 fi 68,470. Kana keessatti dhibbeentaan 99.84 waraqaa eenyummaa dijitaalati. Namoota muraasa qofaaf waraqaa eenyummaa dijitaalaan alaa ta'e kennineerra. Namoota rakkoo addaan quba isaanii ashaaraan fudhachuu fi dubbisuu dideef kan kennameedha. Raawwiin keenya kan bara darbeen yeroo wal fakkaatuun yoo madaalamu dhibbeentaa 26.7 hir'ateera. Waajjira piroojeektii waraqaa eenyummaa biyyaalessaa waliin waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa akka magaalaa Finfinneetti waliigalteen mallatteeffamuun hojiitti galamuu kan ibsan obbo Yoonaas haga ammaatti jiraattotni magaalattii miiliyoonni 1.8 galmaahuu dubbatan. በከተማችን ውስጥ 1.8 ሚሊዮን አዲስ ተመዝጋቢ ወደ ፋይዳ ስርዓት አካተናል. Waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaaf magaalaa Finfinneetti namoota miliyoona 1.8 galmeessineerra. Kuni baatii 6 keessatti osoo hin taane erga waliigaltee mallatteessinee reeffu ji'a 2 walakkaa ta'a. Tajaajilli kun kutaalee magaalaa fi aanaalee hundatti kennamaa jira. Kanneen galmaan keessaa dhibbeentaan 40 ejensiidhumaan galmaan. Bara baajataa kanatti tajaajila haaraa lakkoofsa waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa waraqaa eenyummaa jiraataa fi konkolaachisummaa bakka tokkotti kaardii tokkotti maxxansuuf sochiin kan eegalame ta'uun ibsameera. Addaan ciccitiinsi humna ibsaa fi tajaajilli intarneetaa harkifachuun rakkoolee baatii 6 darbanitti muudatanidha jedhan obbo Yoonaas. Dursitoota garee fi hojjettoota dabalatee namoota hojimaata badaa fi namuusa cabsan 110 irratti tarkaanfiin fudhatamuu kan ibsame yoo ta'u, abbootii dhimmaa ragaa sobaa qabachuun tajaajila argachuuf yaalan 28 seeratti dhiyaachuun dhimmi isaanii qoratamaa akka jiru Daayirektarri olaanaan ejensii galmeessa siivilii fi tajaajila jiraattotaa magaalaa Finfinnee obbo Yoonaas Alamaayyoo himaniiru.